Taphni Premier League Ingilizii 7-8ffaan deebi'ee dhufee jira. Anfield irratti tapha jabaa tokkotu gaggeeffame. Seenaa keessatti morkattoota walii ta'uun kan beekaman Liverpool fi Manchester United morkii jabaa kan taasisan ta'a. Gama lamaaniinuu miidhamni taphattoota haaraa galmaa'eeru hin jiru. Haatu malee dadhabbiin taphattootaan dhibu. Taphattoonni hedduun isaanii biyya isaaniif taphachaa turanii waan deebi'aniif kaan shaakalan hojjenne. Kaan immoo miidhama sasalphaas kanneen qaban ni jiru. Garuu tapha irraati kan isaan dhorku miti. Manchester United erga bara 2016 Liverpoolin Anfield irratti injifateen beeku. Inumaayyuu bara 2024 keessa galchii 2-2 kan xumuran qofadha. Manchester United Anfield irratti qabxii gaarii argateera kan jedhamu. Taphicha irratti Amad Diallo fi Lisandro Martinez galchii lakkoofsanii ture. Galchiiwwan lamaan kunneen erga bara 2016 galchiiwwan yeroo jalqabaaf Anfield irratti Manchester United lakkoofsedha. Anfield irratti galchii injifannoo kan lakkoofsee beeku bara 2016 keessa Wayne Rooney qofa ture. Isaatiin asitti Liverpool taphoota gaggeesse hundumaa mo'ateera yookaan qixa ba'ee jira. Bara kana immoo taphoota 3 walitti aansee waan mo'amee jiruuf Unitedin injifachuuf qophii jabaa taasisee kan dhufu ta'a. Keessumaa taphattoonni isaanii sarara fuula duraa Alexander Isak, Mohamed Salah, Florian Wirtz akkasumas Hugo Ekitike fi Gakpo fa'aa kanneen eegamanidha. Keessumaa sarara gidduurratti ga'umsa ajaa'ibaa argisiisaa kan jiru Dominic Szoboszlai taphataa jabaa biraa eegamu keessaa tokko ta'uunsaa ni beekama. Walumaa galatti yoo ilaalle taphataan kamiyyuu Mohamed Salah caalaa Manchester United irratti galchii hin lakkoofsine. Walumaa gala galchiiwwan 17 Manchester United irratti qofa lakkoofsee jira. Isaan keessaa galchiiwwan 7 kan ta'an Premier League irratti qofa kan lakkoofsedha. Manchester United Sunderlandin injifatee ture boqonnaa kan ba'e. Amma immoo tapha ulfaataa kanatu isatti dhufe jechuudha. Ruben Amorim leenjisaa Manchester United erga ta'e tapha 2 walitti aansee mo'ateeru tokkoyyuu hin qabu. Tarii tapha kanarraati qabxii tokko yoo argate qabxii guddaadha jedhamee fudhatamuu ni danda'a. Taphni biraan eegamu immoo Arsenal Fulham wajjinitiin kan taphatudha. Darbii London jechuudha. Kilaboonni lamaaniyyuu morkii jabaa taasisuun beekamu. Keessumaa morkii London kun immoo haalaan kan eegamu ni ta'a. Arsenal darbiiwwan London dhiyeenya taasise 18 keessaa yoo xiqqaate taphoota 14 mo'atee jira. Kaan qixa ba'e tokko qofadha kan inni mo'ameeru. Fulham wajjinitiin taphoonni 3 darban isaan gaggeessan tokko Fulhamtu injifate, tokko immoo qixa ba'anii tokko Arsenal mo'atee jira. Kanaafiyyuu gareen Marco Silva Mikel Artetaaf qormaata ta'uun isaanii kan oolu miti. Gama Arsenaalin Martin Odegaard miidhamee jira. Yoo xiqqaateef ji'a tokkoof dirreerraa kan fagaatu ta'a jechuudha. Haa ta'u malee Artetaan taphattoota jajjaboo kan akka Ezeefaa, Merino akkasumas Martinelli, Bukayo Saakaa fi Victor Gyökeresin qaba. Kanaaf filannoo hedduu qabaa jechuudha. Arsenaal tapha kana kan mo'atu yoo ta'e dursummaa isaa jabeessee kan itti fufu ta'a jechuudha. Taphoonni biraa eegaman immoo Manchester City fi Everton gidduutti kan gaggeeffamudha. Manchester Cityin Everton irratti qabxii gaarii yookaan riikardii gaarii qaba jechuun ni danda'ama. Hedduu kan hin odeeffamneef garuu immoo dhufee jala gahee kan jiru Arsenaalin qabxii 3dhaan qofa caalamee kan jiru Manchester Cityidha. Pep Guardiolaan akkas jedhanii ture. Amma na amanuu hin dandeessan. Yeroo barri dorgommii kanaa xumuramu garuu gabatee Premier League irratti qabxii isin argitan kan biraa ta'uu danda'a jedhan. Sababni isaa immoo taphattoonni hedduun isaanii Premier League'itti baraa jiru. Kaan immoo miidhamarraa deebi'aa jiru. Guardiolaan garee guutuu gaafa qabate morkataa jabaa ta'uu fi waancaaf morkachuunsaa kan nama shakkisiisu miti. Guardiolaan tarii bara kana booda Manchester City gadhiisuu waan danda'uuf waancaan Premier League haga danda'ame injifachuu barbaada. Kanaaf tapha Everton wajjin qaban kana inni injifata jedhameeti tilmaamnis kan kennameefii jiru. Erling Haaland galchii Premier League lakkoofsuudhaan ammayyuu dursaa jira. Paawundii biiliyoonotaan dhangalaasuun taphattoota hedduu kan mallatteesse Chelsea waan lamaan rakkachaa jira. Taphattoonni kaan ammayyuu garee isaanii wajjinitti sirriitti waliin barre. Kaan ammoo miidhamarra jiru. Kan akka Cole Palmer fa'aa miidhama isa mudateen torban kana kan taphatu miti. Taphni Chelsea qabu Nottingham Forest waliinidha. Nottingham Forest Ange Postecoglou jalatti tapha Premier League tokkoyyuu hin injifanne. Leenjisaan kun taphoota 7 walii galaan gaggeesse keessaa tokkoyyuu osoo mo'atiin jira. Abbaan qabeenyaa kilabichaa Marinyaa keessa leenjisaa ari'uudhaaf nama duubatti jedhu miti. Tarii Postecoglouuf carraan kenneeru tapha kana ta'uu ni danda'a. Kun immoo tapha hedduu ulfaataadha. Chelsean taphoota haga ammaatti Nottingham Forest waliin taasise keessaa irra caalaa isaa injifateera. Tapha kanas ni injifata jedhameeti kan tilmaamamaa jiru. Isin daawwattoonni keenya Arsenal galchii meeqaaf meeqaan Fulhamiin mo'achuu danda'a moo qabxii gatuuf carraa qaba? Liverpool Manchester United ni mo'ata moo United tarii Anfield irratti qabxii argatee deebi'uu danda'a? Tilmaama keessan nu barreessuu ni dandeessu. Turtii gaarii.